Yaa Rabbi jaalallee keenya irraa ija baajaaja shufeerii yaa Rabbi irraa nuu qabi. Yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi jaalallee keenya irraa ija baajaaja shufeerii yaa Rabbi irraa nuu qabi. Kunoo ijoollee dhaqaa dhaqanii jalaa fixaniiru yaa Rabbi. Jala biraayis ijoollee akkatti jaallannu dhabnee. Kunoo yoo nu jaallanne kun akka kana nama jalaa godhuu gabaa keessatti. Yaa Rabbi jajaraa yaa Rabbi irraa nuu qabi jajaraa budaadha. Warra waan akkanaa amma hojjetu shufeerota baajaajii yaa Rabbi xaragi. Lafa kanarraa Rabbi sin hafitu shufeeronni baajaajii warri waan akkanaa hojjettan. Dhabama taabbo sababa keessan ijoollee akkatti jaallannu dhabne nu Rabbi sin hafitu ardii kanarraa dhabamaa. Abboo hojii keenyaa dhumucaan kana wallahi na kofalchiise. Hin kolfe. Rabbi warra baajaajii hafitu jedhaa jira qabuun ijoollee gara jaalannu dhabne jaalannillee kunoo jaratu nu jala haasofsiisa. Maal iddoo isiin barbaadu waatti jarra haasofsiifte obboleessa kiyya. Isiillee fedhuma qabdi waan ta'eef jara bicha irratti murteessin. Jara bicha sin abaarini. Yoo abaartoluma qabi abaari malee jarallee. Wallahi na kofalchiise. Du'aa itti godhaa jira akka gaariitti garuu yoo Rabbi irraa qeebalu sababa jaraatiif yoo jaalannillee akkatti jiraannu dhabne. Yaa Rabbi jajaraa nurraa qabi. Jajaraa budaadha jedhaa jira kunoo. Astaghfirullah. Ajaa'ibummaa baroonni bara kana maaluma agarra biyyan. Haguma du'aa itti gootu san odoo gaduma buuteetumaan maalumaaf dhaabdee qaa'isita isiin maal keeti inni maal keeti jetteeni odoo gaafatte yookaan isiin sun jaalallee kee yoo taate inni maal keeti ka dhaabattee hojii haasoftu maal haasoftan maal mari'attan maal maqattan odoo jetteeni silaa isatu bareeda akkuma du'aa itti gootu kana. Akka gaafa du'aa hin qeebalamtuutitti yookaan inni si jala miliisa. Kanuma manna odoo gaduma buutee dhugatee kun makiinaa keessa taa'ee innu makiinaa keessa taa'ee kun waraabaa jira. Ajaa'ibuma jedhe kabara kanaa. Maalikaa isiilleen kun fedhuma qabdi dhaabbattee bira darbuu hin dandeessi. Humaa dhaabbattee itti haasaa jirti harkatti kennitee harka fuudhaa harka cabbataa. Waan ta'eef isa bichaa miti isa bicha irratti hin faradini warra baajaajii bicha irratti hin faradini. Akkasii asiniin jina obboleeyyan kee dhugaa viidiyoon kun na kofalchiisee keessattuu na kofalchiise du'aa inni itti godhu na kofalchiisee akka inni itti du'aa godhate garamaan du'aa godhate mucaan dhugama ima aare ima gubate hinjiilee na fakkaate lafatti miti muudannoo qabaatu na oolu waan isa muudate jira jedhee yaada. Ajaa'ibuma kuma ajaa'ibaatitti du'aa godhate dhugaa keessattuu warri shifeerota kunneen baay'ee haasa'uu jaalatu. Jedhu yeroo baay'ee shifeertotaa fi poolisoonni kunniin warri karaa eegdu kunniin amalli isaanii amala haasa'uu baay'isuu kana qabanii jedhamaa duraayyuu. Akkuma san ta'uun oolu kan illee mala ofuma jibbaatee hifatee tumaan du'aa godhataa jira rabbummaan nurraa haa deebisu rabbummaan jara nurraa haa xaragu jedhaa jira. Ka jara fakkaatu miskiinni meeqa jira gaafa sayyuu walitti qabdee du'aa itti goote obboleessa kiyya. Miskiinni yookaan kireeffatee ari'atu fa'aa jira. Sumuuniif dolchee guurachuuf, ittiin jijjiirachuuf, ittiin jijjiiramuuf, daa'ima ofii ittiin guddifachuuf baay'ee jira. Kuuwwan ofii dhuunfaa isaaniitiin akka barbaadan ari'atan, akka barbaadan abbaa barbaadan haasofsiisaa, dhibba haasofsiisaa oolanis isaaniif hin taasisi du'aa hin keewwan. Kuuwwan immoo warra miskiina ittiin qabine warra akkanaa kanneen yoo du'aa illee itti goote rakkoo hin qabu. Wallahi na kofalchiise dhugaa viidiyoon kun ilaalee. Gizee lamarra deebi'ee ilaalee kolfeeyyu. Akkasii isiniin jira hordoftoota kiyya isinillee itti kolfaa jedheetu maani waan warri baajaajii shamarran biyya keessaa itti dhibaa jirtu.